Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun naannoo biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan biyyootuma 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha guyyaa har'a. Akkasumas immoo karaa baankii Oromiyaatiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankii Oromiyaa guyyaa kale immoo baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo qajaree tanan baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroon mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo nama qeequ yookaan nama arrabsu otoo hin taane waan nama haasa'u otoo hin taane waa'ee maallaqaa irratti jechaadha. Kan guyyaa guyyaadhaan waa'ee maallaqaa irratti kan dubbadha malee waan biraa miti jechuudha. Maaliif keessattuu warroon Itoophiyaan alaa birrii ala jiraattanii birrii gara Itoophiyaatti ergatanii baay'ee fayyadaa jechuudha. Karaa warra Itoophiyaatti birrii ergataniif baay'ee fayyadaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf Duubaay haa jennu Duubaay diraamirra diraamii gara Itoophiyaatti gaafa ergate meeqa akka ta'e baruun hin danda'ama jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa diraamii tokko meeqa akka ta'e baruun yookaan irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Birrii kuma lamas kuma sadis yoo qabaattan isa nan jedhe kanaan herreeggattanii meeqa amma isiniif ta'u baruu hin dandeessu jechuudha. Salphumatti kan ani qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Homarri haala Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss birankii, Koroonaa, Turkii liiraa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Amma akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Ammarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 18 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin jechaadha guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 86 bitanii birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 49tti gurguratu jecha isaan. Garuu keenya kan ta'u meeqa ta'a? Birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 86 kana ta'a jechuudha. Kanaan herreegganna malee isa birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 49 kanaa miti jechuudha. Salphumatti kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 98. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 25. Homarri haalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 9 fi saantiba 08. Duuba dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 83. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 99. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 41 fi saantiba 94. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 49. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 12 fi saantiba 34. Baareen dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 16 fi saantiba 96. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 87. Joordaan dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 59.
Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 88. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 33. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 74. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 46. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 62. Kuronnaan tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 39. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 jechuudha. Guyyaa har'aa turkii liireen birrii 4 galee jira jechuudha. Kalee birrii 3 fi saantiba 99 jechuudha. Saantiba tokko dabalee jechuudha birriin turkii jechuudha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 17. Yemen riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekiliin tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 00. Guyyaa har'aa birriin Israa'el birrii 45 galee jira jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma beekamu kan biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni hir'isanii jiru orma keessa jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma kalee. Kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Indiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe karaa itoo bilaak maarket dooti koom biyyoonni 20 akkasumas karaa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Kan biraamoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madaabii jirtan diinaara miti jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Limneenii jechuudha. Birriin Beerut yookaan Limneenii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Limneenii baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaan, akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaanii 0 saantiba 55 jechuudha. Gana birrii Itoophiyaa ga'uudhaaf gana saantiba 45 barbaada jechuudha. Saantiba 45 yoo daballe irratti birrii Itoophiyaa tokko nuuf ta'a jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Akkasuma birriin Beerut yookaan Limneen irree birrii Itoophiyaatti gadi waan ta'eef birriin biyya sana isinirree birrii biyya sanaa miti jechaadha kan fudhatan. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Joordaanii fi Beerut birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii keessa immoo doolaarii baay'ee jira. Ani asirratti Ameerikaa doolaarii jedheen jira. Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ani maqaa doolaarota sadii maqaa dha'e malee doolaaroonni immoo baay'eetu jira. 5, 6, 7, 20 ta'uu malu jechuudha. Biyyoonni maqaan birrii isaanii doolaara jedhamee waamamu jechuudha. Salphumatti doolaarota kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarket dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 18 jechuudha. Kanaan reeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Joordaanii fi Beerut birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 86 herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara miti jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Diinaara miti kan fudhattanii jechuudha. Akkasumas immoo Beerut yookaan Limneenii birriin biyya sanii paawundii sira ta'eef paawundii miti akkuma jedhe doolaarii fudhattu jechuudha. Kanarratti immoo keessattuu warroota Joordaan jechuudha. Ijoollee warroonni haala hojjettanii diinaara fudhachuu maltu garuu warroonni mana madaabii keessa jiran doolaarii fudhatu jechaadha. Beekamaadha doolaarii.
Salphumatti egaa warroonni Jordaan alaa jirtanii dinaara fudhachuu maltuu jechaadha. Anis an beeku garuu kan beekamaasa jechuudha. Akkuma jedhee warroonni mana madaabii jiran doolaari fudhatu jechuudha. Olii galtee ejensootaati waan ta'eef inni seerumaa jechuudha. Akkasuma jechuudha. Akkasuma maaliif achi ejensoonni biyyatanii doolaari dhumaa jechaadha gaafa jedhanii salphumatti simpirrii biyyatanii miti doolaari Ameerikaa fudhattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan galitti deebinutti nagaa ta'a.